children. Stop killing Oromo children. Stop killing Oromo refugees. Stop killing Oromo refugees. Stop killing Oromo students. Stop killing Oromo students. Stop ethnic in Ethiopia. Stop Stop assisting CPLF policy of ethnic fascism. Stop financing CPLF regimes. Stop financing CPLF. Free imprisoned Oromo students. Stop assisting a dictator. No more guarantee of peace. No democracy. No partnership. No aid. No support. No to dictator. No to dictator. Oromia shall be free. EU, USA, UK, UN, support the people. Struggle for freedom. Stop supporting the dictator government in Ethiopia. Mullen, stop killing the Oromos. Stop killing the Oromos. Free 40,000 Oromos. 40,000 Oromos. Political prisoners. Political prisoners. Free Oromia! Free Oromia! Bello Zenawi! Prime Minister Ethiopia! It's a dictator! It's a dictator! It's a dictator! Free Oromia! Free Oromia! Free Oromia! Bello Zenawi! Fuck you, Oromos!
Oromiyaa maal jechuun turtan? Bakka mana mare Itoophiyaa Paarlaamaa guyyaarraa laaltee ergaatiin dabarsa yoo jiraate maal jettu? Sagantaan kun akkami jira? Bakka hundaatti dhufaa jira. Egaa Awurooppaa Paarlaamaa Komishinii qaamolee hundumaa qaamolee sagal jiranitti raabsamaa biyyaatti itti fufaa. Sagantaa gaariidha amma galgalaatti sagantaa kanarratti waan dandeessu uummata keenya irra ta'u jenosaayitii badii uummata keenya irra ta'u hundumaa waan dandeessu inuma iyyannaa kun immoo Awurooppaa Biriteen qofaa sun addunyaa irratti bakka hundaa irratti kan gaariidha. Kuni amma furmaata kana furmaanni rakkina uummata Oromoo furmaanni kana qofaadha. Qabsoon kanas immoo maal jettu? Qabsoon kana immoo kana kun tokkodha jettu. Kun dhaamsa dabarsuu waanta jiru addunyaan akka qaru gochuudhaaf malee waan ni jiru wallaansoo uummanni Oromoo tokko du'e diinasaa tokko ajjeesu yoo kana ta'e humnaan bilisa baasne malee addunyaan itti dabarsitu. Murtee saba Oromoo qawweedhaan loluudhaan irratti hirmaannee hundi keenya dippiloomaasii malee qawweedhaan hirmaachuun barbaachisaadha. Dippiloomaasiin alaabaa qawweedhaan mirga uummata keenyaa akka isaan hojjetanii bira dhaabachuu malee dippiloomaasii qofaan hundi qaraqaa ta'uu jechaa jirtu. Dhaabbi keenyas keenyaaf kanuma dargaggoota keenyaaf kanuma qabsoomnee wayyaa ofirraa buqqisuudha malee kanaadhaan Awurooppaa kadhachuudhaan yookiin immoo wayyaanii kadhachuudhaan bilisummaan Oromoo. Egaa kuni isaanuma beeksisuudhaa jechuudha. Kun ergaan kun waan godhamaa jiru biyya Itoophiyaa irratti beeksisuudhaan Oromoo beelaanis qawweedhaanis mana isaa keessaa jira. Baay'ee galatooma. Kun akka tokko teessu kanarraa kan hafe ergaa keessatti maalidha jechuun kan qofaadha furmaanni kun kan argamu uummata kana uummata Awurooppaa kanatti godhatta. Kuni duwwaan furmaata ta'uu hin danda'u. Furmaata yoo isaan hin qabu olaanaa mirga ta'an kan jettu jira Oromoon.
yo Thank you.